Hayyana shamaa kan jirtu dostoniif kan intoon maatiiwwan chaanaalikoo bagana gandeeftaniif tanis hin jedha guyyaa har'a kana wanti isiniif qabadeetti dhufe geemii qofaa taphachuudhaan guyyaatti doolaara 5 hanga 20 karaa itti argachuuti dandeenyuun isinitti agarsiisee jechuudha. Egaan karaan guyyaa har'a kana isiniif qabadeetti dhufe kun haaraadha, hedduu tokko kan namatti toluu fi karaa baay'ee salphaa ta'eetiin kan doolaara irraati argachuuti dandeenyudha jechuudha kan inni waliin ilaallu. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaa, baay'ee tokkotti gammaduun isin jedha. Geemiin as keessaallee hedduu tokko taphachuudhaaf laafaa kan namaaf ta'edha. Daftanii qarshii as keessaallee baafachuudhaaf bira kan ga'uutii dandeessanidha jechuudha. Kan inni isiniif kaffalu peepaaliinidha jechuudha. Akkuma agartan doolaara 5 kaasee hanga 200tti iddoo kanarra ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf kooyinii 100 yoo qabaattanii doolaara 5 baafachuu ni dandeessu. Kooyinii 200 yoo qabdu ta'e doolaara 10 baasuu ni dandeessu. Akka kanatti dabalaa dhufee gara doolaara 200 as keessaa baafachuu ni dandeessu. Kooyinii 100 galuudhaaf saayitii muraasa duwwaa taphachuutu sirraati eegamachaadha geemii as keessaa. Sababni isaa karaalee hedduu kooyinii waan isiniif herreguu fi hedduu tokko salphaadhaan isin jedha. Okay, egaan amma neegallaa maal akkan isiniif qabadee dhufee isiniif galee jira jedhee abdii guddaan qaba. Egaan geemii appilikeeshiniin kun haaraadha. Play Store keessa deemtanii buufachuutii ni dandeessu. Aappii kana fakkaatanii kan hojjetaman feekii kan ta'an hedduun isaanii jiru waan ta'eef irraa of eeggadhaan isin jedha. Liinkii kan Play Store irratti qaxxixaa isin keessee dhaqxanii ittiin gadi buufachuu dandeessan isiniif nan kaa'a. Liinkii sanarraa waan argadhu waan kan biraa hin jiru. Kanarra qaxxaa kan isin fidu isiniif nan kaa'a jechuudha. Achiin seenaa buufadha. Egaan jalqabaa appilikeeshinii kana ni bantu. Achi booda kun haala kanaatiinitu loading isiniin jedha jechuudha. Isiniif fida. Achi booda jalqaba kanarratti akkuma agartanii kolleektii ni gootu jechuudha. Kooyinii isiniif kennuu ni qaba. Invitation koodii koollee fayyadamuu hin dagatina. Sababni isaa kooyinii 200 yeroo jalqaba galmooftan seentan isiniif kenna waan ta'eef. Egaan kolleektii ni gootu. Amma kooyinii 50 naaf kenneetii jira. Kooyinii 200 argachuudhaaf immoo wanti hin godhu baay'ee tokko salphaadha. Innis jalqaba akkaawuntii konneektii godhachuun qaba jechuudha. Akkaawuntii keessan kan isin ittiin galmooftanii iimeelii garaagaraa wanta addaa isin gaafatu hin qabu. Jalqaba aappii kana yeroo bantan akkuma kanatti isiniif bana jechuudha. Achi booda wanti isin gootan gubbaa kanarraati mallattoo siitingii ni tuttu jechuudha. Mallattoo siitingii kana tuqxaniitu Facebook akkaawuntii keessanii waliin konneektii wal gochisiistu jechuudha. Kun akkuma agartan login with Facebook kan jedhu kanarraa ni tuttu jechuudha. Kanaaf jalqaba appilikeeshinii kana yeroo seentan maal gochuu qofaatu isinirraa eegama. Gubbaa kanarraa mallattoo siitingii tuquudha. Achi booda Facebook akkaawuntii keessanii wajjin konneektii wal gochisiisuudhaan salphaatti galmaa'uu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan waan addaa isin gaafatu iimeela kireetii godhii maqaatti galchiidhee isin rakkisu jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Amma konneektiin hafteeti jira. Kooyinii 5291 illee funaananii jira. Akkaawuntiin kun haaraadha. Kunoo gubbaa kanarraa ilaaluu ni dandeessu. Egaan amma wanti koodii referaaliitti galcheen hojii eegalachaadha. Geemees keessa taphachuun dura bakka kanarraati mallattoo sheerii kana tuqaan isin jedha. Mallattoo sheerii kana tuqxaniinaan kun akkuma agartan kana isiniif baasa. Iddoo kanarratti liinkii isiniif ni kenna. Liinkii kana yoo namaaf sheerii gootanii hanga kooyinii 1000 ni argattu. Fakkeenyaaf nama 10f yoo sheerii gootan kooyinii 10,000 ol isiniif ni kenna jechuudha. Akkasumas immoo yeroo isaan qarshii achi keessaatii baafatan persantii 15 kaampaanichi badhaasa isiniif ni kenna jechaadha. Nama isin sheerii gootan irraa cita osoo hin taane kaampaaniitu waan isin namoota garaagaraa gara kaampaanii geemii appilikeeshinii kanaatti fidanii fi isin badhaasu jechuudha. Okay, egaan ofii keessanii immoo nama dabraadhaan galmoofta waan ta'eef koodii fiddanii as keessatti galchitu jechuudha. Koodiin iskiriinirraa isiniif ka'e kana fiddanii addana keessatti galchitu. Kanaaf egaa koodii addana irratti isiniif kennaa jiru kana sirriitti ilaaltaniitu kunoo bakka kana keessatti erga galchitanii booda kunoo iddoo kanarraati konfirmii kan jettu jirti. Konfirmii kan jettu ishee kana ni tuqxu jechuudha. Koodicha sirriitti galchuu keessan iddoo kana keessatti erga mirkaneeffattanii booda dachaadha kan isin konfirmii gootanii saniin booda kooyinii 200 hanga 2000 isiniif kennaa jechuudha. Kanaaf koodii iskiriinirraa jiru kanaaf fayyadamuu hin dagatinaan isin jedha. Okay, egaan amma wanti ani isiniif agarsiisu geemiidha jechuudha. Geemii isaa hedduu tokko kan namatti toludha. Kunoo kanarra yoo tuqxanii geemii inni isiniif baasu kunoo kana fakkaatachaadha. Baay'ee tokko salphaadha taphachuudhaaf. Ani amma walakkeessee waan tan jiruuf akkanatti naaf baasee yeroo isin taphattan gidduutti illee badhaasa isiniif ni kenna. Kooyinii keessan herregaatii deema. Al tokko immoo darbee beeksisa isinitti fida waan ta'eef beeksisa sanas immoo daawwachuutii qabdu jechuudha. Sababni isaa advertaayizingii siistamiidha waan ta'eef appilikeeshiniin kun akkuma agartan gidduutti yeroo taphattan akkanatti beeksisa isiniif fiduutii ni danda'a. Kanaaf egaa yeroo akkasitti isiniif fidu beeksisa kana kan ilaaltu kooyinii immoo isiniif ni kenna jechaadha.
agartan beeksisaan agarsiisaa jira. Beeksisi kun sekeendii 5 hanga 15 hin caalu. Kanaaf play gochuullee qabdu jechuudha. Coins keessaa baay'ifachuudhaafi. Kanaaf egaa amma X nan godha jechaadha. X godheen amma akkuma agartan coin koo naaf kennaati jira jechaadha. Hanga coin 100 naaf kennuu danda'a. Amma 91 naaf kennee jechuudha. Akkuma agartan. Kanaaf egaa double godhee fudhachuullee ni danda'a jechuudha. Beeksisatti dabalee ilaalee. Kana fakkaata jechaadha. Geemiin jalqabaa lammataa irratti immoo kan isinitti agarsiisu kun akkuma agartan kanadha jechuudha. Mallattoo kanarra al tokkootiif yoo tuqxanii kanatti kana isiniif baasa jechuudha. Beeksisa sekeendii 5 hanga 15 ilaaluudhaan coins keessaa hanga 100 argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma kunoo ilaalee xumureetan jira. Kanaaf X yeroon godhu akkuma agartan coinii koo naaf kenna. Kun akkuma agartan naannessi naaf kennaati jira. Akka carraatee 10 naaf kenne. Kana fakkaata jechuudha. Amma X nan godha. Inni kan biraan qarshii guddaatiin argachuu dandeessan kun gubbaa kanarra jira jechaadha. Mallattoo kanarra al tokkootiif yoo tuqxan jechuudha. Kun bakka isin geessu qaba. Mallattoo kanarra jechaadha hubachiisa. Ishee kanarra al tokkootiif ni tuqxu. Akkuma agartan gara kanaas fida iddoo kanarratti egaa geemii bareedaa lama isiniif baasa jechaadha. Inni jalqabaan kun sekeendii 5 beeksisa ilaaluudhaan kan carraa hanga coin 20 kan isiniif kennuuti danda'udha jechuudha. Akkuma carraa fi biyya keessa jirtaniitu murteessa. Kanaaf bakka kanarratti qaan isin jedha. Kanarraa tokkootiif yeroo isin tuqxan beeksisa isinitti agarsiisa. Wada beeksisa isinitti dhufe sana erga ilaaltanii xumurtanii X ni gootu. Amma akkuma agartan egaa coin koo naaf kennuuf jedhaati jira. Kunoo carraa naaf buusaati jira jechaadha. Meeqa laata? Kun akkuma agartan coin 63 naaf kenneeti jira jechuudha. Double godhee fudhachuu yoo barbaade dachaa lama akka inni coin kana 126 godhee akka naaf kennu yoo barbaade collect X2 kan jedhu kanarra tuquudhaan beeksisatti dabalee ilaalee fudhachuu danda'a jechuudha. Okay, egaan inni kun immoo maal kan jedhuu fi iddoo kanarratti scratch game kan jedhudha. Kunis hanga coin 20,000, 10,000, 5,000 akkuma carraa keessanitti isiniif kenna jechuudha. Iddoo kanarraati ilaaluu ni dandeessu. Amma fakkeenyaa fi fakkii libbii kana yoo wal fakkeessitanii argattanii hanga coin 10,000 akkanumaan isiniif ni kenna jechaadha. Kanaaf egaa play kan jedhu kana ni tuqu. Chiboda kun akkuma agartan akkanatti irraa faaquudhaan amma 3-2 ol fakkeessee 2 gatii wal fakkeessee figaa muraasa naaf kenna jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaatiin itti fayyadamtuun isiniin jedha. Egaan dhumarratti kunoo mallattoo raayitii kana yoo tuqxanii guyyaa guyyaatti illee badhaasa coinii akkanumaan waan geemii kana appilikeeshinii kana instaalii gootanii fayyadamaa jirtanii fi badhaasa isiniif kennaa ni deema. Guyyaa 30 yoo fayyadamtan hanga coinii 10,000 isiniif kennuu ni danda'a. Gubbaa kanarraa ilaaluu ni dandeessu. Guyyaa guyyaatti dabalaatii adeema jechuudha. Egaan qarshii keessaa akkamitti baafanna kan jedhuuf baay'ee tokko salphaadha. Kunoo bakka kanarraati yookiin mallattoo ishee kanarra tuqxu yookiin immoo mallattoo sheerii kana tuqxaniitu iddoo kanarraati isa kana tuquudhaan gara kanaan dhufuu ni dandeessu. Yoo barbaaddanis immoo salphaamatti mallattoo ishee kana gubbaa kanarraa tuquudhaan qaxxitaa gara kanaas hin fidaa. Kanaaf bakka kanarraa tuqxu jechuudha. Bakka kanarraa tokkootiif ni tuqxu. Iddoo kanarratti akkuma agartan PayPal gadi isiniif tarreessa jechaadha. Kaffaltiin appilikeeshiniin kun itti isiniif kaffalu PayPalidha jechuudha. PayPaliin immoo bareedaadha. PayPal keessaan gara baankii akkaawuntii fudhachuu dandeenya. Onlaayinii irraa wanta barbaanne binnee gurguruu ni dandeenya. Waa hedduuf nu fayyada jechaadha birrii PayPal qabaachuun. Kanaaf egaa coinii 100 geessaniinaan doolaara 5 isiniif kenna. Coinii 200 geenyaan doolaara 10 isiniif kenna. Akka kanatti dabalaa adeema jechuudha. Egaan yeroo coinii 100 geessanii dhuftanii bakka kanarra ni tuqxu. PayPal emailii keessan isin gaafata. Emailii keessanitti galchuu withdraw gochuu ni dandeessu. Ani amma 5,600 wayi qofaan qabachaadha. Kanaaf ga'aa miti saantimni ani qabu. Kana fakkaata. Egaan namaaf sheerii gochuullee hin dagatinaa. Namoota baay'eef sheerii goonaan coinii hedduu isiniif kaffala waan ta'eef egaan kana fakkaata jechaadha. Kanaaf yeroo ta'u deemnee galagaratti nagannaaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Bye bye.